Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojii misiitii dirree hojii misii keenya har'aatiin ammoo oduuf odeeffannoo ispoortii biyya keessaa fi haala kan isinitti himnu ta'a isin hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Oduu biyya keessatiin Itoophiyaan meedaaliyaa waliigalaa 15 argatte. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa 24ffaa gaggeeffamaa tureen Itoophiyaan meedaaliyaa waliigalaa 15 walitti qabachuun sadarkaa sadaffaan xumurte. Gaanaa magaalaa Akiraatti shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa 24ffaa dorgomamaa tureen kaleessa galgalaa goolabameera. Shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa 24ffaa kanaan Afrikaan kibbaa tokkoffaa, Keeniyaan lammaffaa, Itoophiyaan Keeniyaadhaan meetii tokkoon caalamuun sadarkaa sadaffaan xumurte. Gara tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo darbinu torbee 33ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaanii boru taphoonni 4 ni taphatamu. Haaluma kanaanii sa'aatii 7tti Ashuraansiin Itoophiyaa Walaayittaa Diichaa waliin ni morkatu. Kilaboonni lamaanuu tapha torbee darbeenii qabxii kan qooddatanii gara injifannootti deebi'uuf falmii guddaa ni taasisu. Baardar Maachaal waliin Hadiyyaa Hosaaniyaan Baankii Daldala Itoophiyaa waliin sa'aatii wal fakkaataa 10tti ni taphatu. Maachaalii tapha torbee darbeen 4-0 Nageellee Arsii mo'achuu hordofee garaagarummaa dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii 3tti dhiphisuun isaa ni yaadatama. Maachaalii Baardar yoo mo'ate hanga Bunni Sidaamaa taphatutti qabxii wal fakkaataa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti ni argamu. Kana malees taphni Hadiyyaa Hosaaniyaa fi Baankii Daldala Itoophiyaa ni eegama. Tapha torbee darbeenii Hadiyyaan dursaa liigichaa Buna Sidaamaa kan injifate yoo ta'u, Baankiin Daldala Itoophiyaa immoo Shaggar injifachuun isaa ni yaadatama. Kilaboonni lamaanii morkiin isaa waliin taasisanis xiyyeeffannoo argateera. Tapha hangammaatti taphatameen Bunni Sidaamaa qabxii 55 tokkoffaa, Maachaalii qabxii 52 lammaffaa, Nageellee Arsii qabxii 51 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Oduu keenya alaatiin ammoo Pirimeer Liigii Ingilaandiin Maanchestar Yuunaayitid 3-2 Nootingaam Forest mo'e. Torbee 37ffaa Pirimeer Liigii Ingilaandii Maanchestar Yuunaayitid qabxii 3 gonfate. Tapha sa'aatii 8 walakkaarraa eegalee istaadiyeemii Old Trafforditti gaggeeffameen gooliiwwan Luke Shaw, Maatiyus Kunyaa fi Brighton Mbomboon galchanii Maanchestar Yuunaayitid yoo mo'u, gooliiwwan Nootingaam Forest mo'atamuu jalaa isaan hin baraarree Moraatoo fi Morgan Gibbs White galchaniiru. Gama biraatiin Bruno Fernandes gubbaa goolii ta'an mijeessee kennuun yookaan asistii 20 ga'u hordofee riikaardii kanaan dura Henry fi Dibiruun qabamee tureen qixxaateera. Galgaluma kaleessaa sa'aatii 11 irratti Brentford Crystal Palace waliin, Wolves Fulham waliin qabxii yoo qooddatan Leeds United Newcastle fi Sunderland morkattoota isaanii injifataniiru. Ittuma fufuun waggoota 22 booda fiixee shaampiyoonaa bara kanaa ta'uuf kan jiru Arsenal Barnileen keessummeessa. Har'a halkanii sa'aatii 4tti dirree isaa Emirates irratti taphni Arsenal Barnilee waliin taphatu ni eegama. Kilaboonni lamaanii taphoota Pirimeer Liigii as dhiyeenya waliin taphatan 5 keessaa Arsenal yeroo 4 yoo injifatu tokko ammoo qabxii qooddataniiru. Arsenal tapharraa fi kan Crystal Palace waliin qabu injifannaan qabxii Manchester City osoo hin eegin waggoota 22 booda shaampiyoonaa ta'uusaa ni mirkaneeffata. Boru Bournemouth dirree isaa irratti Manchester City waliin, Chelsea immoo Tottenham waliin ni taphatu. Gama biraan Cityn tapha waancaa FA Cup England sanbata Chelsea waliin taphateen 1-0 mo'atee ture. Haaluma kanaan Cityn dirree Wembley irratti waancaa lammaffaa isaa milkeessuun isaa ni yaadatama. Shaampiyoonaan Pirimeer Liigii bara kanaa ta'uuf Arsenal waliin falmii jibbaataa kan taasisu Cityn garaagarummaan isaan gidduu jiru qabxii 2 qofa. Ittuma fufuun tapha Pirimeer Liigii Ingilaandiin leenjisaa haaraa Xaavi Alonso yeroo darbee kan ofitti dabalee Chelsean Tottenhamin keessummeessa. Tottenham carraa Pirimeer Liigii Ingilaandi keessa turuu fi falmiin inni boruu dirree isaan ala Chelsea waliin taasisu xiyyeeffannoo argateera. Taphoota hangammaatti taphataniin Arsenal qabxii 79 liigicha yoo dursu, Manchester City qabxii 77 lammaffaa, Manchester United qabxii 68 sadarkaa sadaffaa irratti argama. West Ham Burnley fi Wolves ammoo kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Oduu keenya xumuraatiin Real Madrid Jose Mourinho waliin walii gale. Leenjisaan duraanii Real Madrid Jose Mourinhoon ammas irra deebiin leenjisaa kilabichaa ta'ee muudamuuf waliigaltee irra ga'e. Bara kana Benfica leenjisaa kan ture lammiin Portugal Jose Mourinhoon mana isaa duraanii Santiago Bernabeutti deebi'uuf waliigaleera. Guyyoota itti aanan keessaa waliigaltee waggaa 2 mallatteessuuf akka ta'u Sky Sport gabaaseera. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.